Ani kan jedhu tiktookiin obsitaala Amaanu'eel kan jedha sunii dhugaa ta'uusaa man argaa jira. Qo'a namni guyyaa guyyaadhaan maraachaa bulamoo akkamii waan inni isaa dhugaa siniin jedha. Namni yeroo ammaa guyyaa guyyaadhaan maraachaa bula ta'e ani waan inni isaa naaf hin galle. Keessattuu shamarran tokko tokko kaayyoo manaa ba'aniif hin beekanii tiktookiidhaaf jedhanii gola madaamii keessatti bakkuma arganitti ulfaanii luttaalu. Kun immoo an akka mataa kootitti jechuudha miidhaadha malee faayidaa natti fakkaan. Egaa shamar kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa keenyadha. Egaa hordoftoota kiyya ani jechuudha viidiyoon jalqaba irratti qarcamu godhee isinii fide jechuudha kuni obboloota keenya haaraa dhufanii ganaa hojjetachuuf barbaadan ilaallata baay'inaan jechuudha. Akkuma fedhallee yoo ta'e obboloota koo ofiillee yaaduu yoo baanne obboloota keenya yaaduu qabna jechuudha. Gola ormaa keessatti mana namaa keessatti akkuma argine taanee uttaaluun nu barbaachisu jechuudha. Egaa amma najilaa madaam irra ol baateeti jechuudha kan lafa dhiitaa jirtu. Micayyoo dhiyeenya kana tasaafarsiisan gara biyyaa galchan argitanii jirtu jechuudha baay'een keessanii. Isaa bahattummaatiin kaashiin nyaata mana madaamii keessaa boorsaa qaama ishii keessatti uffata ishii qaama ishii keessatti surree keessatti gadi guuruudhaan rifeensa keessatti guuruudhaan ishii fooloo itti sassaabbachuu jecha fooloodhaa jecha wanta akkasii goote garuu arganii jechuudha lama hin bulchine ati hattuudha leebadha jedhanii osoo ishiin hin beekin tikeetti itti muranii gara biyyaa akka galchan hundi keessanuu qubanii qabdu jechuudha. Egaa amma isheen turellee najilaa gubbaarra baatee oluttaalti gad uttaalti jechuudha. Manni ani jiru firiidha. Manni ani jiru rakkoon qabu natti hin dubbatanii jechuu dandeessu. Egaa jarri akkuma nama jaalatan akkasumas waa namarratti arginaan akkasumas jechuudha. Gaarummaati waggaa 10 waggaa 20 bira taa'ee jira bira. Gaarummaan ati waggaa dheeraa isaan bira ta'echirraa badiin guyyaa takkitti ati hojjette badiin sa'aatii takka keessatti ati hojjette isaaniif waan guddaa ta'etu mul'ata jechuudha. Isinitti himaan. Gaarummaan ati waggaa dheeraa isaan bira ta'echee umurii kee guutuu isaan bira ta'echee dabarsiterraa badiin guyyaa takkitti isaan biratti hojjette isaaniif akka malee badaa ta'e isaaniif mul'ata jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya adaraa keessanii. Gola ormaa keessa viidiyoo babbareedoonni jira lafatti yoo ragadde amma lafumatti manuma kushiina san keessatti lafatti yoo uttaalte namni ishiitti dubbatu jiru garuu najilaa kun odoo cabee hoo gizee asii gaditti qaxaqaxa odoo kuftee hoo shiinuu jechuudha. Inni akkuma fedhes ta'u obboloota keenya miira keessa gallee akkuma namni nuun jedhe yookaan immoo warroonni koomentii nu kolfanii fi kana goonee booda rakkoo yoo nurra ga'e uummanni nu jala deemanii koomentii namaa barreessan kun nama dhaqqabuu hin danda'an. Kaayyoodha abjuudha namni kamuyyuu mana namaa galee kan hojjetu hojii nama tokko seenee kan hojjetu abjuu qabaaf jechuudha. Eenyuun illee taana dhudhu abjuu qabaachuu baate namni biyya ofiitii biyya ormaa dhufu hin jiru jechuudha. Biyya ormaa keessatti immoo qoosaan ciqiciqiin hin jiru jechuudha. Badii tokko sirratti arginaan isaan dhimmaa miti. Kaddaamantuun yoo hin taane tan biraa qayyiratu jechuudha. Akka fedhellee ati bira ta'a. Isaan nuu isaaniif kaddaamadha malee haadha yookaan obboleetti isaaniitii miti jaalattee jibbite jechuudha. Kanaafuu badii tokko yoo nun hojjedhe irra naa darbu jettee hin eeggatiin. Isaan wanta akkasirratti argan taanaan ishumaa jedhanii si jibbanii ofirraa si ari'anii kan biraa galfatu jechuudha. Takka ati waggaa 20 bira taa'e akka faamilii isaaniitis wajjin jiraachuu danda'i. Garuu immoo waan tokko sirratti argan taanaan akka addaaman deemtu addaaman dhufa siin jedhu shi akka dhiiga isaaniin taane akka nama isaaniin taane akka maallaqaaf jettee mana sanitti galte immoo hin dagatanii jechuudha. Kanaaf obboloota keenya mul'anni keenya fuuldura keenya irra jira. In dhumanne karaan keenya irra deemnee hin xumurre jechuudha. Aga bakka kaayyoo keenya geenyutti haga biyya keenyatti gallutti obsineetoo miira nutti dhagame hundumaa uluttaali taphadhu kan nu godhu kana gola ormaa keessatti mana gandaa keessatti uttaaluun nu barbaachisu jechuudha. Isaan akkuma nu jaalatan kan yoo nu dhibba illee rakkoo nurraan ga'u jechuudha. Inna ofiifis mana firii yoo jiraanne jarri nuti bira jirus hin dubbatanii rakkoon qabu jennee kan yaadnu yoo ta'e obboloota keenya nu duuba jiran immoo yaaduun nu barbaachisa jechuudha. Isiniif galee ofii keenya wanna balleechine badii nuti hojjenne tokko borummoo yoo kaate
yoo rakkoon irra gahe maaloo madaamiin toon ajjeesuuf taati hadaraa keechan sagalee naaf ta'a maaloo akkasii yoo ta'e jechuufi jechuudha ijoollee keenya dhugaan siniin jedha badii nu balleessi nu barra wanta tolu yoo gochuu baanne unkaan nama biraa dhiisati haatiif abbaan keenya maatii keenya irratti guddanne yoo waan badaa goone bar nu garafuu nu qunxuuxuu maali jedhu waa baay'eetu jira jechuudha siniif galeemi badii tokko nurratti arganii nuuf hin kolfanii nuuf hin taphatanii amma iddoon ishiin ol kortee uttaaltu kun iddoo sirbaatii miti aguma fedhe soo ta'e na jilaachuun iddoo kabajaati dhugaa dubbachaa iddoo meeshaan irra taa'u iddoo meeshaan irratti dhiqamu malee namoonni tokko tokko nyaata illee irratti nyaatan hin jiru jechuudha mana tokko tokkotti iddoon kun immoo iddoo sirbaa osoo hin taane iddoo uttaalchaa osoo hin taane iddoo kabajaati jechuudha sirbillee iddoo qaba lafti kan kennameef irratti uttaalte irratti gangalatti lafarra malee ol koruu maaliif barbaachise dhugaa rabbii dubbachuudhaaf egaa hordoftoota kiyya jechuudha. Ijoolleen amma haaraa keessattuu dhuftanii madaamonni teechan karaa garaagaraatiin jechuudha madaamni isinitti galtan kan isin qortu jechuudha inni illee maalidha obboleettii teenya takka iffidanii jechuudha naannoo iddoo ani jiru kanatti dhuftee ji'a lamatti gara biraatitti ishii dabarsan jechuudha hin taane jedhanii akkamitti isinitti fakkaate madaamni sa'aatii kanatti rafii sa'aatii kanatti ka'ii jetteeni jechuudha. Innaa mucayyoon immoo xiqqoosh daa'imummaas ni qabdi waan ta'eef sa'aatii hirribaa san daqiiqaa 30 dabarsitee kaati jechuudha guyyumaanu. Isaan immoo sa'aatii sii kenna san daqiiqaa 30 miti seekendii 30 yoo darbe akka darbuun barbaadan daqiiqaan tokko akka darbuun barbaadan sa'aatii isaa siin jedha sanitti isaan afootti argamuu qabda kaatee hojii irratti argamuu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee ishiin sa'aatii san ka'uu hin dandeenye hirribni siin kuffisaa ni rakkatti jechuudha. Inna maal jettiin ganama yeroo hirribaa kaate waan kana hojjedhu gizeen ani ka'utti hojjetamee xumuramee arguun qaba jettiin jechuudha. Mucayyoon immoo yeroo ishiin kaatutti turtee kaati waan ta'eef 8tti ka'i jetteen ishiin immoo 9tti faa kaate jechuudha mucayyoon. Sa'aatii madaamiin kaatu sanitti hojiin xumurtu jechuudha. Iniif galee hojiin xumurtu harkaanis qusus jettii suutaa hojjetti yeroo hundumaa jechuudha. Aga ji'a lamaa ubsitee ji'a lama gaafa guututti ati qormaata nisi qore kana takkallee hin dabarre. Kanaafuyyuu tokkoffaa irratti hirriba ganamaa keessatti ani sa'a 8 siif kenne ati immoo ofii keetiif fedha keetiif jettee sa'aatii tokko dabalattee 9tti kaata. Lammaffaa immoo hojiin ani si ajaju hundumaa siraatan hojjechaa hin jirtu. Hojiin ati naa hojjettu sirrii miti jettee keessa dabartee kafana bitteef jechuudha. Dhugaa wanti oofuu ishii yookaan deebisuu ishii osoo hin taane kafana bitteefsan moofota kenniteefsan irraa guurrachuun ishii akka ibiddaatitti na gube jechuudha. Inna kafana moofaa kenniteefillee addisii bitteefillee sarraatinyaan biraa yoo dhufteen kennaafi ati deemi fatanaan dabarre jettee irraa guurrattee mindaa ishii warra biirootti ergitee fi gara biiroo ishii deebiste jechuudha. Inna warri biiroo ergite kaa mindaa saniin kennuuf ta'in dhoggatu ta'e immoo wanni hin beeku hin jiru jechuudha. Inna wanni ani jechuu barbaade hordoftoota kiyyaa jechuudha ijoolleen amma haaraa biyya irraa dhuftan baay'een keessan kaameraatti fiiddu tiktookii waraabuuf jarjartu waa baay'ee isin irratti argamaa jira jechuudha. Jalqaba irratti qormaata madaamiin mana keessatti isin qortu jalqaba amma mucayyoon tun yeroo baay'ee intarneeta sa'aatiidhaan bantii fi yoo ishiin kaate bantiif jechuudha. Yeroo baay'ee bilbila intarneeta naabanii baay'isti malee hojii irratti tukurinnaatti hin gootu jechuudha. Intarneeta illee yeroodhaan booda silaa ishiin deebisuu fi barbaadde ishii qoruuf jechuudha. Keessattuu yeroo haaraa biyya irraa dhuftan intarneeta bilbilaaf hin gabaggabaminaa jechuudha. Ofii isaaniitti yaadanii siiniif haa banan ofumaafuu gaafa ji'a sadeessan guuttanii qormaata dabartan waa hundumaa ofii isaaniitti kwaalitii sinii godhu jechuudha jarri. Inni mucayyoo sun akkasitti biirootti deebitee ammallee immoo mana wayii galtee mana sanittis dalagaa baay'ee ulfaata jette kaayii maal akka ishiin gootu immoo hin beeku ani immoo jabaadhu hojjedhu dheeniin jiraa jechuudha. Innaa kana wanni siniin jedheef immoo ani ijoolleen teenya baay'een jechuudha. Gizee biyya irraa dhuftan hojii isaaniitti tukurinnatiin gootanii kun hanqinna isaanillee immoo maallaqa isinitti baasaniiti waan isin fudhataniif jarri qalbii hin beekanii jechuudha. Kanaaf hojii meeshaa yeroo dhixxan sahaanii fi birciqqoo isboonjii tokko niquu hin qabdan. Isboonjiin birciqqoo ittiin dhixxanii fi isboonjii sahaanota ittiin dhixxan garagara ta'uu qaba. Kunillee qormaata tokko isin kuffisuu danda'a jechuudha. Adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota kiyya mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabarama. Bakka balleechaa kootii yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun affeerraa kootidha.
Egaa hordoftoota keenya erga biyyaa baanee hojjechuu qabna. Wantoota nurraa bushaa'aa, wantoota nurraa kokkatan hunda isaaniitirraa iyyuu fagaannee hojjennee jabaannee of jijjiirree gara biyya abbaa keenyatti deebinee fataa jechuun nu wayya isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Baay'ee baay'ee.